Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma baratame waa'een keenya itti dhiisanis waan aman dhiisu jennee dhimma saba keenyaa irratti waan dandeenyu, waan beeynu, waan arginuu fi waan dhageenyu, waan deemaa jirurraa yaada qabnu ummata keenyaaf gumaachuun dirqama lammummaa bayuudha jennee waan amannuuf warroonni akkasitti amannu gabbaanee bakka jirruuf waan irra jirru irraa ummata keenyaaf sagalee ta'utti jirra. Gama ummata keenyaa warra social media irra jirru hedduun keenya wal jajjabeessuu fi hamilee waliif godhuu irratti dadhabbina guddaa qabna. Dadhabbina san akkuma jirutti bira dabarramoo karaan ittiin wal jijjiiruu dandeenyu xiiqii keessa wal seensifnee wal jajjabeessuu wal barsiisuu dandeenyu hoo jira waan jedhuu fi waan biyyiti keessa jirtuu fi haala siyaasa ammaan tanaa irraa waan muraasa isiniif jechuuf hardhas dhufee jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 warri duraan chaanaalii kiyya subscribe gootanii yaadanaaf kennaa na hordofaa na jajjabeessaa jirtan hedduu galatooma isiniin jechaa akkasumatti share gootanii warra chaanaalii Oromoo 360 biran gahin biraan akkanaaf geettanis asumaan isin gaafachaa. Oromoo 360 kaayyoon isaa waan danda'e golaalee Oromiyaa guutuu keessa waan jiru walitti qabee isin biraan gahuudha. Yaaddilee jajjabaa keessumoota garagaraa affeeree isin biraan gahuudha. Namoota haarawaa asiin dura miidiyaan ol hin babaafne ol babaasuudha. Kanarratti hojjanna. Warri haga ammaatti na jajjabeessaa jirtan ammallee irra deebi'ee galanni kiyya guddaa isiniin jechaa warri haaromni subscribe gootanii akka gaaraa faamilii kiyyaatti dabalamtan asumaan isin affeeraa. Guyyaa har'aa dhimmi jajjabaan qabadhee isiniif dhiyaadhe keessaa tokko ammaan tana warri Amaaraa warri hayyoota ofiin jedhu ajandaan jabaan isaan qabatanii deemanii jiran tokko naannoon Sumaaleetii fi naannoon Affaar naannoo tokko ta'uu qabdi waan jedhu qabatanii ka'anii jiran. Kana wanni godhaniin wanti isaan ittiin fakkeessan afaan isaaniitis tokko amantaan isaaniitis tokko afaan waliitis ni dhagayani lafti isaaniitis akkaataan teessuma lafa isaaniitis wal fakkaata. Haala kanaan wal ta'anii diinota isaanii ofirraa ittisuudhaaf diinota akka warra Jibuutii ofirraa dhoowwuudhaaf diinota biraa akka Oromummaa ofirraa dhoorguudhaaf Sumaalee fi Affaar tokko ta'uu qaban naannoo tokko ta'uu qaban jettee pirezidaantii naannoo Sumaalee faarsu jirti. Siniif galee naannoo Affaar asiin dura Aggaaroch jedhanii naannummaa isaaniitu fudhatama dhabsiisanii ganna 27 akkasitti turte amma naannoo Sumaaleetiin walitti makamanii naannoo jabaa tokko ummata gara miiliyoona 10 ta'anii jabaatanii uf jabeessuu qaban waan jedhuun ajandaa kana qabattee deemaa jirti. Isaan kun Itoophiyaa jedhan malee Itoophiyaan tun eenyu fa'a abbaan Itoophiyaa tanaa eenyuun akka ta'e hin beektu. Ummanni Sumaaleetiif ummanni Kuush. Ummanni Sumaaleetiif ummanni Affaar akkuma ummata Oromoo obboleeyyan ummata Kuush warri naftanyaa kun warri mataan isaanii cufaa
dhimmuma kana iyyuu yaadan dirqiin akka polotikaa isaaniitiif ta'u qofatti isaan haa deemanii qofa barbaaddi. Itoophiyaan akka polotikaa Amaaraatii ta'u qofa akka deeman qofa kaayyoon isaanii. Xiinxalli isaan qaban ammootu ummanni kun nurra walitti aanaa. Nurra amantaa wal fakkaatu qabaa. Nurra aadaa wal fakkaatu qabaa. Nurra walirraa fuudhee walitti heerumsiisee jira. Nurra waliin daldalataa. Nurra aadaa wal fakkaatu qaba jedhanii yaaduu hin danda'an. Kuni hedduun hin dinqisiisu. Haala yerootti isaan cinqeeti yaada akkana fakkaatu kanaan dhufan malee biyya guutuu gargar bittaneessaniiti ka isaan jiraachisuu barbaadan. Egaa naannoo Somaaliyaatii fi naannoo Affaar naannoo tokko godhanii walitti cuunfanii booda ammootu Oromummaa balleessuudha kaayyoon isaanii. Gara gadaanuun Affaariif Sumaaleen qabanii gara kaaniin Amaarri qabee gara kaaniin Beenishanguliif hin qabsiisanii gara kaaniin warra kibbaa uummattoota kibbaa kanaa walitti buusanii Oromiyaa tana caccabsanii bakka maraan akka isiin ol hin kaane godhuudha. Kaayyoon isaanii guddaan isa kana. Warra Affaariin maal jedhu seetanii Sumaalee waliin wal taatanii jabaattanii achii warra Tigreestis ofirraa dhoowwitan jedhuun. Laalame. Polotikaan jabduun isaan qabatanii ammaan tana deemuun jiran tana. Nuti garuu ummata Affaaris ummata Sumaaleetis nuti akka dhiiga tokko taane ummata kana barsiisuu danda'uu qabna. Nuti akka ummata tokkocha taane barsiisuu danda'uu qabna. Polotikaan amma Amaarri bocee isaanii fidu kun akka faayidaa takkallee isaaniif hin qabne akkuma asiin dura naannawa kana guutuun Oromoo walitti buusanii horsiifattoota walitti buusanii waliin fixaa turan san ammas Sumaaleef Affaariin ijaartee Oromummaan balleessuuf kaayeffattee kaate. Kana bilchiginnaan warri bilchiginnaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhan ammootu tana guutuyyuu hin beeytu taate kaayyoon isaaniitu kanuma taate halkanii guyyaa dibbeen isaan dhaanan ristii Amaaraa deebisuuf jecha ilmaan Oromoo asii oofanii Tigraayitti fichisiisuu jiran. Naannoo Amaaraatti dhumu jira. Osoo leenjiin gahaan hin kennamneef osoo waan tokko hin beekne fuudhanii 7-2-3 olii gafti fiisisanii ka hidhannoo iyyuu ittiin kennine hidhannoo dirree waraanaatti itti fudhattan achi jira. Konkolaataan fe'amee achi isinii deema sirra baadhatanii deemuun waan hin danda'amne fedhanii harka qullaa achi oofanii raayyaa ittisa biyyaa duubaan kaayanii nuti asii isinii tokkofna misaayilaan isinii dhoofna yoo isaan dhuman dhaqaati harkuma duwwaa meeshaa waraanaa isaan hidhatanii deemansanii booji'aa jedhanii akkana cilaa'u jirti ilmaan Oromoo. Kana ilmaan Oromoo ammaan tana leenjii irra jirtus dhagahuu qabdi. Qe'ee keessa deemee qe'ee keessaa si guuruu jiranis dhagahuu qabda. Bakkuma itti milishaan fuutee siin deemuu barbaaddu sanitti yookii ofii haa deemu yookaan achi isa ajjeesii du'i malee yookii yoo dandeette ofirraa dhoowwi malee wanni ati harka qullaa asii fuudhanii naannoo Amaaraa si geessanii ka galata hin qabne ka Amaarran sunuu milishaa humna addaa Oromiyaa 1,000 nu erguu irra mallaqa waan waraanaa mallaqa laal meeshaa waraanaa 1,000 ittiin bitan nu erguu wayyaa jetti Amaar. Ammootu darreedhaan laal ilmaan goobana daace osoma kana jedhan ilmaan Oromoo tuffachiisaniiti dirqimaan fe'anii itti geessan jechuudha. Amaaraan jaalatamu Amaarri jalaa aarinaaf Amaarri komatinaaf. Warri ganna 27 paantii sooksii hooggantoota TPLF dhiqaa ture
amma badummaa TPLF nutti himuu hin danda'u. Ammallee akkasuma akkuma bara TPLF soksii TPLF hooggantoota TPLF dhiqaa turan ammas soksii hooggantoota Amaaraa dhiqu jiran. Ummata kanatu maalummaa Oromummaa gandummaa keessaa bayaa sabboonummaan hin barbaachisu gobanni daacee fagoota kenna jedhanii dachii balleessu turan. Ammoo Oromoon kana guutuu irraa fagoo jiran. Achumaan tajara tanaa waan qaaqanii dhumatu miti. Ammoo haasa'uu irraa dubbachuun dhiibnu maaliif yoo dhugaan callifte kijibatu dhugaa fakkaataa deemaaf. Tanaaf hin callifne. Tanaaf callisuu hin dandeenye. Akkasumas dhiyoo tana gabaasa tokko isiniif hojjedhee ture. Gabaasni isiniif hojjedhe suni ijoollee nama 5 godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq keessa qabamte san keessaa 2 ajjeesanii tokkoffaa harka bulchiinsa aanaa saniitiin ajjeefame. Sanniin keessa warra 3 mana hidhaa seenan isaanii hangeetu irraa fuudhanii gara Goobbaatittiin deemu jiran. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan naannoo san keessa socho'u, woboon naannoo san keessa socho'u akka karatti qabee harkaa buuse oduun hedduu nagahaa turte. Ammoo amanuu hin dandeenye isinii dabarsuu hin barbaanne. Ammas qulqulluu ta'uu isii qajeelatti waan hin mirkaneeffatiniif dhibbatti gadhiifamanii jiran harkaa baafamanii jiran jedhee isinii ibsuu hin danda'u. Ammoo warri naannoo san jirtan dhugaan itti dhiyeennaan waan kana beektan yoo jiraattan information qulqulluu ta'e odeeffannoo qulqulluu ta'e akka nu biraan geettan gamanumaan isin yaadachiifadha. Ammoo oduun ijoolleen sun woboon harkaa baaftee jirti jettu ni jirti. Bakka hedduun gara keessaatiinis gara warra poosti godhuutiinis waa hedduu argaa ture. Keessaanis namni natti erge hedduu. Kanaan ammootu dhuga jedhee fudhadheeti isin biraan gahuu hin barbaanne. Namni hedduu adda baasillee jettanii kana barreessaa turtan ni jettanii ni beeka. Qulqulleeffadhee osoo hin jedhin waan qulqulluun ta'in isinii dabarsuu waan hin barbaadinii fi ammas amanuu hin dandeenye dhugaa ta'u waan feenutu kana woboo kennaan jabaadhaa itti fufaa jenna. Ummata kennaanis waan dandeettanii waraana adda bilisummaa Oromoo kasiif ba'ee bosona keessa siif jedhee roobaaf qabbanaan bosona keessa siif jecha jiraatu kana dabarsitee diinatti hin kennin. Waan qabduun bira dhaaban maalaal qixxaa takkan taane waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaaban waan qabdurra. Godinaalee Booranaa fi Gujii keessatti Wallagga keessatti bakkoota gara garaatti injifannoo dhageettan kun jabina woboo qofaanii miti kana beekuu qabdan. Jabina ummata naannoo san jiraatuutiin. Ummanni naannoo san jiraatu waan qaburraa yoo birri 5 qabaate 2 woboof gumaache yoo waan nyaatu kiiloo 5 qabaate 2 woboof gumaache akkanatti jabeesseeti woboon kan jabaatee naannoo san keessaa diina baasuu danda'e. Kanarraa odeeffannoo gahaa qabna. Maaltu akka ta'aa ture odeeffannoo gahaa qabna. Akkamitti ummanni Gujii woboo deeggaraa akka ture odeeffannoo gahaa qabna. Akkamitti ummanni Booranaa ammaan tana nageellee Booranaa dhuunfatanii harka woboo jirtu. Gujiin naannoofni hedduun isaa harka woboo keessa jirtu. Amma magaalaalee gugurdoo Gujiitu akka Bulee Horaa hedduu isaanii marsanii harka isaanii keessa galuudhaaf yeroon xiqqoon akka haftu odeeffannoo guutuu qabna.
Kuni waan oolamuu miti. Woboon Oromiyaa ni dhuunfata shakkii takka illee hin qabaatinaa ilmaan Oromoo. Deeggarsuma keessa cimsaa malee ka dirqiin biltsiginnaan gara dirree waraanaa ristii nafxanyaa deebisuuf si ergitu san dhiisi wobatti dabalami malee dirqiinuu si oofanii galata malee Amaaraaf jecha naannoo isaanii dhayxee kareeffi kan keetillee kabajaan arganne achitti duuta deemi wobotti dabalame. Birrii 5,500 mindaa isinii kafalladhaneetiin isin sossoban suni birrii 500 isinii kafaluu hin danda'u yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa. Sirni biltsiginnaa birrii 500 isinii kafaluu hin danda'u. Maaliif jennaan bakka mara kadhaan balbala dhadhayeeti baankii daldalaa Itoophiyaa baankii biyyoolessaadhanii ka qabeenya ummataatiin dhaabate keessa paartiin tokkocha amma fuudheeti waraana Amaaraa deeggaruuf ristii Amaaraa waraana deebisuuf dhumatu deeggaruuf miliyoona 800 kenna. Dubbiin dhumaa tana ta'uu beeka. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa Itoophiyaa Nigdi Baankaa jedhaniin sun miliyoona 800. Kunime waraana amma leenjisaa jiran kana hiriyoos hin jedhani agarte birri 500 birri 500 kennu kafaluu hin danda'u jechuudha. Kana beekuu qabdan. Wanni isin raayyaan ittisa biyyaa akkana kafalaa jira, maarree ta'aa jira, waraana federaalaa taataa, boodigaardii warroota hooggansa qabanii taataa kanaan si sossobanii gara dirree waraanaaf si oofu jiran kana ofirraa beekadhu wobot dabalamii mana kee qe'eete naannoo kee eeggan kana qofa si baasa. Kabiraa propaganda woboon lafoota qabate magaalota qabate guyyama takka keessa dhufee tokkosee poolisoota keessa jirtuu fi uumama keessaa ari'ee inni bariisaa kaan hin deema achi booda waraanni mootummaa dhufee uummata tumaa jira jedhan kijiba. Woboon lafa qabate guutuu harka isaa keessa jirti. Kuni kijiba guddaa. Ofii isaati caasaa diriirsee manguddoo biyyaa gabbaasee namoota waa beekan kan uummata kanaaf dhaabatan gadi baasee akka uummanni nagaa ofii eeggatu akka uummanni waliin saamne gochuu jira woboon. Kana odeeffannoo gahaa qabna. Ka biltsiginnaa wanni isaan hojjetaa jiran guutuun harkaa dhumatteeti propaganda kijiba qofa qindeessanii guyyaan. Maqaa nama namni kun nama lubbuun hin jirre nama maal nama lubbuun hin jirre yoo taate sunis abbaa fedhe haa ta'u mata maqaan odaa tarbii ta'uu danda'a maarree ta'uu danda'a yoo fedhe waan fedheedhee haa moggaafatu. Ilma namaati hojjetu jira ajandaa biltsiginnaati sun. Kana ajandaa gootee haasoftu wanti cufte harkaa dhumatee jechuudha. Kana ilmaan Oromoo guutuun keessan hubachuu qabdan. Wanni biltsiginnaan itti jirtu akkamatti jeesti waa waliin buufne. Yeroo dheereffannaa malee ummanni kun rakkoo keessa jira, ummanni kun beelayaa jira, ummanni kun ajjeefamaa jira, ummanni kun hidhamaa jira. They don't care about you. Kana beeytee sirna quuqama takkallee siif hin qabne gaachena sirnaa siin jedhanii sirna ati gaachena taatuuf sirna biltsiginnaa ta'uu beeki ispoortii gaachena sirnaa leenjii gaachena sirnaa siin jedhanii halkanii guyyaa si tumaa ilmaan kee hawwaleef abboolee tumaatiin halkanii guyyaa olii gad oofan kun guutuun isaa waan faayidaa takka siin qabne beeki. Akkanaan fayyaaf yoo barbaadde ispoortii tante akkanaanuu ganamaanuu bayuu fi keetii yoo hojjedhu ka isaan kijiba propagandaatiif siyaasa ittiin hojjechuuf ilmaan teessan isin keessaa sassaabuuf ilmaan teessan isin keessaa calaalanii gara dirree waraanaa oofuuf namoota akkamtu jira dhiira akkamtu ganda kana keessa jira ijoollee akkamtu jira ijoolleen waraanaaf ganta akkamtu jiraaf guutuu walitti qabanii hawwaleef abboolee walitti qabanii leenjii jedhanii halkaniin bakka maratti olii gad oofan kuni wanni isin guutuu hubachuu qabaattan leenjii san isin guutuu ummata san guutuu hidhachiisuuf osoo hin taane keessaa ilmaan teessan calaalanii gara dirree waraanaa oofuuf akka ta'ellee hubachuu qabdan.
osoo isin quban qabne nama guutuu calalanii fixanii guyyama takka isin keessaa nama jajjaabanii maqaa gayyaamanii isin afootti ija hawwoleef abboolee afootti oraali guuranii isin biraa deemuuniif deemanii tana dhageeffadhaa. Tana na jalaan dagatina. Wanni deemaa jiru kana. Gaachena sirnaa ka jedhan kana. Gaachenni sirnati gaachena taatuuf sirna Hacaaluu Hundeessaa nyaatee ilmaan teenya kumaatamaan obboleeyyan teenya kumaatamaan hidhatti guure san sirna Abdul Jabbaariin akka sareetti ajjeese dhukkuba sukkaaraatiin du'e nuun jedhe san sirni ati gaachena ta'uuf jirtu sirna kana ta'uu beeki. Sirna Oromummaan baduu qabdi jedhu sanii beeki. Sirna biyyiti Oromiyaa jedhamtu yoo diigamte malee wanni bilchiginnaa jedhamu itti fufuu hin danda'u jedhe sanii beeki. Kana beeki ilmaan tante haga dirree waraanaa ristii Amaaraa deebisuuf ergitu dirree adda bilisummaa Oromootitti ergi. Dirree waraana bilisummaa Oromootitti erga. Dirree woboon keessa jiru erga. Leenji'ee boru si fayyada. Boru diina sirraa dhoowwee si kabachiisee nagaan jiraatta. Kanuma galatoomaa horaa bulaa deebanaa.